sadafa. Eessi. Baay'ee gaariidha. Wallahi akkan sila siin jedhe asli kabajan sii qaba. Sheeka Roobee kabajan qabu jechuutu hin ta'in sheekni sheekuma yoo balleessine nu dhowwa malee rakkinni dhufee baay'eellee yoo arrabsoon itti baay'ate iyyuu diinii ofiitii islaama ofiitii nama barsiisuu gatii qabuuf isarraa gatii waa barannuuf silas arrakkinan qabu jedhee jira garuu xiqqoo ishee namni namumaa haasa'uun barbaannee ture haa ta'u malee ani waan jiru namaa barsiisuun qaba mul'isuun qaba isa jedhuudhaan dhufee nuu taa'ee jira asli kiyya atis baay'ee galatoomi wanti guddaan an kanan hin feene maa inni ispeeshaalii Oromoo taane ijoollee naannoo tokkoo taane waan naannoo keenya jiru nu wal qeeqna taanaan kana gidduutti dubbiin ballachaa deemti maatii tuquun dhufaa saba ofii tuquutu dhufaa bakka addaan faffacaa deemnaa jechuudha viidiyoo asliin haasa'u viidiyoo Sheeka Roobee haasa'u amma wanti nu haasaa jirru kun asirratti afaan jirtu viidiyoon riikardii godhamtee inni kaan buddeen mataa isaattiin hojjechuufachuudhaaf yuutiyuub irratti gadhiisaa tiiktook irratti gadhiisaa turtee waggaa baay'ee dhaggeeffatamti kana keessatti immoo nuti alhamdulillah alaa diin al-islaam namni islaamni tokko guyyaa sadii caalaa waliin oduu siin qabu isa jedhu gatii beeknuuf kanarratti wanti kun dhaabbachuu qaba isa jedhu mubaarakis ture abdiinis ture namni baay'eenis turani ganama akkuma dhiqaa Sheeka Roobee bananii jennaan anis argee dhuman seene kana keessatti alhamdulillah nuti musliima wal jaallachuu wal kabajuu walirra afii walii jechuu qabna isa jedhuudhaan wanti kun dhufee jechuudha dhufuu keessaniif immoo gammachuu guddaan qaba abdii ati immoo itti dabali. Galatoomi ulfaadhu irran deebi'a silas dubbadheetan ture laalee naa ta'uu didee akka Sheeka Roobeetti jiran naa ta'uu didee akkuma Mansuureen jedhee barsiisaadha waa'ee amantaa dubbatu lola akkanaa immoo nama wal beekuu gidduutti dhagahuun baay'ee jibbisiisaadha. Kun yoo dafeen dhaabanne boriftaan gandatti galee wal raggaxuu dhufaa rakkoo biraatu dhala ta'ee yaadda'ee ganama kaasee Mansuureen atis narraa fudhatte yaadicha mubeenis narraa fudhatee Sheeka Roobeen narraa fudhatanii asliidhaafis kaa'ee kunoo Hamzaadhaafis sagalee kaa'eeraanii kunoo lamaanuu jiru asliinis Hamzaanis akkuma laayivii sanarraa bahinan sagalee kaa'ee fi yeroon amantaa jechuu isaanii fudhuun immoo Sheeka Roobee Mubaarakiin armiinii kennee fi galchedhee ittimee sis galchuudhumarratu hin jiru akka tasaa asliin laayivii gallaanan anni isa jedhenni isin araarsuu barbaannan jedheen asliidhaanii asliinis miiseenjeriidhaan keessoodhaan gallee haasofne jennaan miidiyaa dhumarratti wal lollee asumatti xumurannaa jedhee haa ta'u maaliifi ituma jedhee ka'ee an dhiisee Sheeka nan jaalladha. Nama biraa akka narrabsutti Sheeka kana narrabsine baay'een of qusadhe yeroon aarii keessa yeroon galu tokkichaan gara haadhaan deemee arrabsa Sheeka kana garuu nan qusadhe nan jaalladhadhe haa ulfaatuu galatoomi jechuun hin barbaada. Kallattiidhumaan sa'aatii dheeraa suura nama 13 oltu jira waan ta'eef hundumti keessanuu sheer godhaa namni biraa akka dhaga'u barbaanna Sheeka Roobee isinis isin waammanneen naan lakkiin dhufuu aniif asliin lola baala gaaraadha na arrabsaa ture anis arrabsaa ture mana isaan galu hin jenne. Galatooma ulfaadhaa kabajanii dhuftan isin waammannaan kabajamaa Hamzaan illee dhufe Imrishaan dhufe Amar Culullee beekaanii dhufte atis Amar Culullee fi Imrishaa kan isin waammate Sheeka Roobeeti kan dhuftaniif immoo araara buusuu fi araaris immoo obboleessi keenya obboloota keenya lamaan Sheeka Roobeetii fi asliitu wal lolee wal arrabsaa turanii Hamzaanis Sheeka Roobee arrabsaa ture Sheeka Roobees koofiyyaadhaan bishaan daakaa koofiyyaadhaan bula jedhanii dubbataa turanii kunis hunduu asuma irratti xumurree baana har'a jechuudha ani gaa waan hin dhagaye waan isaan dubbatan dubbatee sunasitti dhumatee baha har'a waan ta'eef inshaallah yoo rabbi jedhee kanumaaf dhuftanii aslii kiyya in eegallaa inshaallah isaan Sheeka isin nama guddaa mee maal jechuu barbaadu carraa jalqabaa Sheeka Roobeetiif hin kenna waan jechuu barbaadan yoo qabaatan Amadii fi Imrishaa kan waammate Sheeka. Imrishaa kan waammate isin Sheeka Imrishaa fi Amar Culullee in eegalla maal jettu isin? Maali beektaa qabsoon kun wayita ka'u nama tokkoon ka'a eegasii ammoo tiniini babal'ataa deema. Dursoo isin galatoomaa jenna. Ka deemee bilookiitti hin dhufin. Wanni so achiin fuufee bilookii keessa seenu. Wanni waan jabaadha. Ibiddi gara naa qabsiifamu illee waan jabaadha.
keessattuu mee sanii nan bifadha garatti haa ta'u ummanni awwaame kunniin ummata dura bu'oota amma culullee kantiibaa kiyya imrishaan itti aanaa kantiibaati jara malee ammootiniin afaan hin buqqifadhu jedhee akkuma san isinillee advaanteejii naa eedanii galatooma jarris dhufte dhagayanii jiranii isinis ammootiin itti himtanii Ahmad Culullee hangafuma imrishaati kantiibaadha. Ahmad Culullee irraa buqqifadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يورن ديس فيديو بنا عمل كلولي أرار رجل رابرو. فيديو بنا. أرار رجل فيديو بنا يورن ديس. Ayyera konga bubaka la mijjesina marafu galatoma hundi keessanuu sheeka roobe amma isaan garee waan wajjin isin warman guddoo araara amma sheeka roobe ajjaan keessan isin waaman kanaaf isin waraanni qophiidha moo qophii mitillee fedha gaafadhaa ka an akkuma kiyya singil nama dhuunfaa gaafachuuf maal jettaa gaafachuuf asli viidiyoo abanatu hidheeti gaafachuuf bar isinumaa sirreessa Amadi banachuu si mijata viidiyoo abdii rakkoon qabu viidiyoon banadhaa garuu sirreeffadhaa waa'ee araaraa maal nuti nama takka wajjinuu qiimii hin qabnu asli yoo ta'e addisii miti anaafis isin martuu wal beeyna akkuma haasawni haasaame nuti akkasuma wanni biraa wanni waan isin asitti wal geettaniif kana morminuuf hin jiru sheekaa roobeen dubbatanii teena dubbiin sanuma waan sheekaa roobeen fudhate nuti isinuma fudhanna waan jaarsi jedhe nuti fudhanna nuti walii xilaataa hidhannoo hiikkachuuf qophiidha. Hidhannoo hiikkachuuf qophii. Maalikaa jaarsuma hiika duru. Hayyee sonaan hin jiru. Tole haa ta'u waraana sheekaa roobee ol galcha qilleensa buusee fakkaate sonaa fi imrishaa keessa. Okay, neetworkiidha. Amzaati turi booda si dubbisna kana goolamne ajandaan kee kanaan wala qabatullee malee kan kee kana goolamna kanaafi ayyee asli ati yoo waraana hiikkachuu qophooftee sila eeggatteetta amma irra nu deebi nama 14,500 jira waan ta'eef. Yani dhugaadha akkuma reef jedhe san. Ani jalqaba lolallee lola waraana qabuun seeyu lammata mootu Ahmad illee dhugaa hiriyyaa kiyyaa gara hundaan fireendii walitti qabnaa hiriyyaa bara dheerati hin dhageenye jira. Daa'imillee haa dhufee haa lola kanas seenu viidiyoo haa hojjetu wallaa hin irra dhufne. Imrishallee hin agarree sonallee hin agarree an quban qabuuyyu. Anam akkanatti quban qabuuyyu argitanii edaa bada jiran osoo gabbuu akka sheekaa roobee baanaan badatti duriyyeen dhagaan na dhoofte mataa na dhoofte hin beeku anama anumaaf sheekaa roobetti giri walii jedhee akkuma obboleessa guddaaf xiqqaa waliin bu'ee beeka malee akka mootummaa walloletti an quba of hin qabu jira kenna. Kama dhugaa na argu. Inni mootu rakkoo miti maaf tayaa miti namni ijaaramee walitti wannu jechuun homaa rakkoon qabu an quban qabu marfaanti yoo waa jedhaa jiraatanillee namuma guddaa irra lolanii akkuma ka xiqqaatiin jalatti lolan guddaa irra lolanii Ahmadii fi sonaa fi imrishaa miti every single person nama sheekaa roobeetira dhufee waanaan jedhe afoo inaadillaahi maqaa sheekaa roobeetiin ani isaanii dhiise rabbi isaanii haa dhiisu yoo tasa itti balleesse ifa manaa haa godhanii an dhiise fiira deeggartoota sheekaa roobee ka isaan maqaadhanii maqaa hidhanillee asumaan xumurama because hin dhageenye nama sheekaa roobeetira dhufee hamaanaan jedhe hin dhageenye waan ta'eef hunda isaaniitu kooment irraa kaasee viidiyoo laayivii hunda dhiiraaf dhalaa deeggartoota sheekaa roobee an dhiise fiira warra sheekaa roobee deeggaran kanumaan yoo goolamne hoo sheekaa waan jira yoo qabaatan haa dubbatan. Thank you. Qoy isaaniitti tun darbiin taazaabii jira. Dhimma kana keessaas harka qabdi waan ta'eef Jamiilaan ni dubbatti. Iluu yaada qabdaa kanarratti. Ani yaadan qabu rabbii walii isin araarsedha. Galatooma si warra araara buusuuf dhuftan kalee argee ture. Anillee xoorinata keessa waan jiruuf macallisuu wayyamaa jechuudha.
Ayyee sheeka dubbadhaa dabareen keessan. Jamiilaatu dubbatte bareeda Jamiilaatu nuuf fidde sheeka. Jamiila dubbadhu sana booda sheeka naa dubbatan. Ayyee galatooma hundi keessanii namoonni as jala jirtan nama 15,000 hundi keessanuu galatooma. Namni baay'een araara kana jaalatee dhufe. Ani aslii baay'ee galatoomisin jedha ulfaadhu. Ulfinni mana keetitti haa galu reefullee waa kaasteerta. Namni hundinuu si lollaan isheettee deebite. Sheekallee torban keenya boruuyyuu na fakkaate laaqana naaf feeranii wal arginee jirra. Galatooma amma ammoo isinii bilbilaan yaaduma san fudhattanii dhuftanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Namoonni asirra jirtan jaarsonni yaada kana kaastan maaliifi namni Sheeka Roobeellee hin jaalata Asliillee hin jaalata. Kanaaf wanti kun osoo nama biraa taate haganan guddattu. Namni waan isin jaalatuuf wanti keessan waan guddaa miti wanti xiqqoolleen guddaa taate. Rabbiin isin haa kabaju isin martinuyyuu iddoo ulfinnaatitti. Ummanni haga isin jaalatu argitanii jirtan haga namni isin kabaju argitan. Namni asirra jiru jaarsonni kunniin Asliillee haa ta'uu Hamzaallee haa ta'uu Abdiillee haa ta'uu Ahmadillee namoonni biraallee osoo namni biraa wallollee hagana jabaatanii asirratti sa'atii qaba namni martinuu yeroo itti taphatu yeroo itti haasa'u yeroo namaan itti wal qunnamu teessantun jabaannaan as dhufanii Mansuur baay'ee galatoomsiin jechuu barbaada isin martinuyyuu kanaafuu araara kana namoonni feetanii hundi keessanuyyuu sa'atii keessan gubdanii as jala argamtanillee galatoomaa jedha. Sheen illee dhugaadhaan bilbilaaniin nan dinne hin dhufaa naan jedhanii jechuma isaanii kabajanii dhufanii ulfaadhaa galatoomaa waan isiniin jedhuun qabu ammallee yeroo dubbattanillee yeroo waa jettanillee Asliinuu dubbii fixee jira Asliin sheen illee waan jettan laala waan hundaayyuu waan barbaadan keessaan haasa'uu dandeettanii ulfaadhaa isiniin jedhaan kan caalaa waan jedhuun qabu wallaahi. Adde Jamiila galatoomii dabareen kan sheekaati sheeka dubbadhaa yoo dandeesse Aslii sheeka bukkeenuu kottu Mansuureena bukkee kaayii sheeka bukkeenaa gorii sana booda itti fufna. Ulfaadhaa galatooma warri jala jirtanii fi gubbaa jirtanis nutis kanuma barbaanna. Keessattuu nama sheekaa haasawni isaanii sharafama doolaaraan sharafama diinaaraan sharafama. Ani Dr. Asliin awwala akkuma na hammeesse lafaa ka'ee eeganaa duuba dhufeyan. Haasa'ulleen barbaanne gadan bifadhee liqimsee taaziyaa abbaa kiyyaatii wal bira na harkaa taate. Anaa booyaa jiru jimaata madaa guddaa qaba. Abbaan kiyyaa duraan hin du'ee nuun jedhan eessatti akka du'e hin beenu gariin gaara gadiiti nuun jedha gariin gara biraati gariin hin duuneeyyuu biyya alaa bahee nuun jedha. Akkasitti sadaqaa baasuu dhabne guyyaa dheengaddaadhaa namni wahii gindhiirirraa naa dawwalee edaa ijoo kajaaltu keetii isinii nuun jedhe. Obboleessi kiyya sheeka gobbaatu tukeen akkana jedhee haasa'e abbaa kiyya achirra beeke. Edaa isin kajaaltu keetii nuun jedhe. An Sheeka Roobee jechuun si beeka malee kajaaltu keetii naan jedhe. Booyaa natti hime bara abbootiin hin qabsoo bakka inni itti du'e beeka. Guyyaa jimaataa lolli o'ee bakka sanitti du'ee naan jennaan madaa hedduu imimmaan hedduu natti jira madaa hedduu achirraa ta'a Asliin tunillee natti dhufte achirraa dhukaasa kiyya. Laa ilaaha illallah. Ani maal jedha reekan? Maal jedha reekan? Waan jedhu hin qabu.